paartiin koongirensii federaalaa Oromoo mariin nagaa marsaa tokkoffaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti dhiyeenya Taanzaaniyaa keessatti gaggeeffame irratti ibsa kenneen dhimmoota ijoo irratti xiyyeeffateera. Koongirensiin federaalaa Oromoo akka eeretti akkuma kaaba Itoophiyaatti taasisame qaamoleen lamaan garaagarummaa isaanii marii karaa nagaan hiikkachuu akka qaban gaafachaa turuusaa hubachiisee jira. Ammas mootummaan Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo marii nagaa eegaluun isaanii tarkaanfii tokkodha jechuun koongirensii federaalaa Oromoo ibsa baase keessatti eeree jira. Dubbi himaan paartichaa Obbo Sultaan Qaasim ibsicha dubbisaan dhiyeessaniiru. Walwaraansi Oromiyaa keessa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo waboo jidduu waggoota 5 darbaniif gaggeeffamaa jiru bu'uurri isaa waldhabdee siyaasaa waan ta'eef haaluma waraana kaabaa Itoophiyaa gaggeeffamaa tureen marii nagaa fi araaraan akka goolabbii argatu irra deddeebiin gaafachaa turree jira. Dhiyeenya kanas mootummaa Itoophiyaas ta'ee waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii nagaa buusuuf eegalan kan itti gammadnuu fi deeggarruudha. Mariin marsaa duraa biyya Taanzaaniyaatti gaggeeffamaatiin ture xumuramuu isaa hordofee mariin itti aanu saffisaan akka gaggeeffamuu fi nagaan uummanni keenya dheeboteef dursi akka kennamuuf qaamolee lamaaniifuu dhaamsa dabarfanne. Dura taa'aan paartichaa Profeesar Mararaa Guddinaa nagaaf tasgabbii biyyattii mirkaneessuuf gamlachuun mariin hatattamaan itti fufuu qabaa jiran. Marii nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa keessatti gaggeeffamaa ture ilaalchuudhaan gaaffii gaazexeessitoonni kaasaniif deebii kennaniin Profeesar Mararaan akkas jedhan. Nagaa fi tasgabbiin biyya kanatti dhufuu kan danda'u handhuura biyya kanaa kan taate Oromiyaan gaafa tasgabbooftedha, gaafa nagaa argattedha, gaafa sirna dimookiraasii argattedha, gaafa dhugaan qabsoon saba kanaa waggaa 50 deemaa ture hoggaabbii akka ta'utti deebi'eera. Isa jedhu sanadha. Kana gaammas nuti kan eegnu warri alaa kunis mootummaan Itoophiyaa kunis waan Oromoo kan akkuma taanetti diddibnee dhiibnee maal goonee bira darbaa kana dhiisanii warra laasimoonni dippiloomaatii koominitii kun biyyi kun sabni Oromoo jedhamu biyya kana keessatti saba guddaadha. Dachii bal'aa qaba, qe'ee bal'aa qaba, qabeenya bal'aa qaba. Tasgabbiin saba kanaa, nagaan saba kanaa biyya kanaaf iyyuu sirna dimookiraasii dhugaa fiduudha. Barbaachisaadha. Egaa warra laasimoonni biyya kanatti nagaa fideedhanii Ameerikaas haa ta'u, Awurooppaas maalis haa ta'u, warri mootummaa keenyas biyya kanatti nagaa fidna wali jedhanii tapha dabballee dhiisanii walii galteen waloo ta'e rakkoo Oromoo siiqu, rakkoo biyya kanaa siiqu achi keessaa hin argama jenneetu eegaa jirra. Profeesar Mararaan itti dabaluudhaan mariin kun dhimmoota siyaasaa walxaxoo ta'an furuudhaaf jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo biroos hirmaachisuun mari'achuun barbaachisaadha jechuun eeraniiru. Rakkoo siyaasaa biyyattiif furmaanni marii siyaasaati jechuunis dubbatanii. KFO'n mariin nagaa kun akka itti fufu kan gaafate yoo ta'u qaamoleen biroos haaluma wal fakkaatuun waamicha marii nagaa dhiyeessan abdii qabanis ibsaa jiru. Guyyaa walabummaa Ameerikaa waggaa 247ffaa ilaalchisuudhaan imbaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu sagantaa qopheesse irratti Ambaasaadder Tirees Jaakobsen haasawa taasisaniin adeemsa nagaa Itoophiyaa eeraniiru. Waliigaltee nagaa baatii jaalakkoofse kan mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti mallattaa'e akkasumas marii marsaa tokkoffaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifame eeraniiru. Recently we've had the first round of talks between the government and the OLA and we hope for future rounds. My hope for all these processes is that they will be inclusive. The women of Ethiopia are talented, energetic, and wise. They not only deserve a seat at the table, we all need them there. Dhiyeenya kana mariin nagaa marsaa jalqabaa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffameera. Mariin dabalataa akka taasifamu abdiin qaba. Adeemsawwan kun hunda kana hammate akka ta'us abdiin qaba. Dubartoonni haxxeedha. Dandeettii, beekumsaa fi si'aayina qabu. jedhan Ambaasaadder Tirees. Mootummaan Itoophiyaa ibsa marii marsaa jalqabaa erga xumuree booda baasiin waldhabdee kana karaa itti fufiinsa qabuu fi nagaa ta'een xumuruudhaaf marii nagaa itti fufuun barbaachisaa ta'uu irratti qaamoleen lachuu walii galaniiru jedheera.
ibsa waraanni bilisummaa Oromoo baaseenis barbaachisummaa marii nagaa itti fufurratti yaada wal fakkaatu calaqqisiisaniiru. Haa ta'u malee mariin marsaa itti aanu yoom akka gaggeeffamu wanti dubbatame hin jiru. Mariin nagaa marsaa jalqabaa qaamolee lamaan gidduutti gaggeeffamaa ture dhimmoota tokko tokko irratti osoo walii hin galin xumuramuusaa torbaan darbe keessa ibsamuunsaan ni yaadatama. Haa ta'u malee dhimmoonni irratti walii hin galamne maal akka ta'an ifatti wanti jedhame hin jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.